السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جيرتن كبجمتوتا فجالتمتوني هوردفتوني أورموتا توتوريال الحمد لله هن نجاكوت نجاينكي هنجال الله هن كبجادا باك جيرتن مرس نجاو دعوتكم كي فيديو راكنا كذا أبليكيشني أجايبا أبليكيشني وانتوتا بالبلكيشن لما أنجر هندا أفرا إسنرا ريموفي قتشو تنتهون اسم برسيس فكان ياف سورة عليه غرغرا جورا سورة والفكات لما سديو أو بالبلكيشن رجعته جورا آپين كني أوفين إسكان قدے كل سه أدس نيف باسه tokko isiniif dhiise kan dabalaan jiru san ammoo isinirraa balleessa jechuudha viidiyoo haa ta'u suuraa haa ta'u aayidiyoo haa ta'u wantoota bilbila keessanirra dibiliin jiran jechuudha yookiin lama lamaan jiran jechuudha tokko ta'u qofa isiniif dhiiseeti kan biraadhaa san kan isinin barbaachinu san reemuuf isinirraa godha jechuudha isinii galee wantoota dibiliin akkasumaan jawwaala keessan guutaa jira hunda isiniif qulqulleessa jechuudha egaa daawwattoon kiyya aappiin kuni aappii ajaa'ibaati viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan jalqabaadha laayikii fi sheer gochuudhaan walaa jajjabeessuun walaa guddifnuun isiniin jaha gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaatan baga nagaan nuuf ta'echaa chaanaala keenya subscribe godhachuun dagatanaadha yeroo subscribe gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification sana kilik itti godhaadha achi booda all ka jettoon rakkaa yaddaadha barumsa keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya like gootanii nu jajjabeessuun dagatanaadha barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha waan isin dhibee gaafii isinitti ta'ee komentii jalatti nu barreessaadha egaa gamanummaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keetti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jaa hayyee daawwattoota kiyya aappii faayiloota garagaraadhaa faayiloota lama lamaan bilbila keessanirra jiru kana ofiin iskaan godhee tokko isiniif dhiisee kan dabalataan jiru san ammoo isinirraa balleessu san argachuudhaaf biroozara Google Chrome keessanii yookiin biroozara internet keessanii galtanii jechuudha biroozara barbaadan irra galuu dandeessanii bakka sarchii kanarratti jechuudha bigtechoro.com jettanii barreessan jechuudha oro.com jettanii barreessitu haala kanaani achi booda kan awwalaa kana jechuudha kan awwalaa kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii yeroo irratti kilik gootan jechuudha haala kanaan asitti isin fida as oli aayiikoonii sarchii jirti jechuudha aayiikoonii sarchii irratti yeroo tokkoof kilik ni gootu achi booda asirratti faayil jettanii barreessan jechuudha faayil jettanii barreessanii achi booda sarchii goosiftu achi booda haala kanaan isinii dhufa jechuudha suuraa asirratti argitan kanarratti yeroo tokkoof kilik ni gootu achi booda asirratti suuta gad deemtu jechuudha asumarratti suuta gad deemtu gaduma deemtu suutumaan gad deemtu gaduma deemtu as jalatti dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa'e aappii as tuqaa buufadhaa ka jiru jalatti daawulood ka jettu ni jirti daawulood irratti kilik gootanii aappii buufattan jechuudha hayyee daawwattootaan kiyya aappiin yeroo buufattan haala kanaan isiniif dhufa yeroo haala kanaan isiniif dhufe akkuma isiniin jedhe aappiin kun jechuudha wantoota bilbila keessanirra jiru wantoota lama lamaan jiran jechuudha dabalaan jiran iskaan godhee ofumaan isiniif qulqulleessa jechuudha fakkeenyaaf suuraan wal fakkaataan suuraan tokko yoo bilbila keessanirra lama ta'ee jiraate tokko isiniif dhiisee tokko balleessa jechuudha amma aayidiyoolee viidiyoolee suuraalee garagaraadhaa dookumentiilee garagaraadhaa waa hedduudha isinirraa balleessa fakkeenyaaf kan suuraa kanaa filannu jechuudha kan suuraa irratti raayitee kilikiin gootanii achi booda iskaan na'u ka jettu jirti jalatti isheerratti kilik gootu achi booda halluu gootu achi booda haala kanaan iskaan godhuu eegala jechuudha wantoota bilbila keessanirra jiru suuraalee garagaraadhaa waan lama lamaan jiran iskaan godhuu eegala kun beeksisa akkasii yoo isinitti dhufee eeksii kan dhootanii irraa baatu achi booda kunoo akkuma asirratti margaa jirtan jechuudha suuraalee bilbila kiyyarra lama lamaan jiran hunda kunoo fuudhee fidee jira jechuudha isinii galee amma suuraalee inni asirratti fide kun jechuudha suuraalee galarii bilbila kiyyaa keessa lama lamaan jiranidha jechuudha suuramtu wal fakkaataan jechuudha isinii galee kanaafuu as jalatti delete now ka jettu ni jirti jechuudha suuraaleen kun hundi hanga inni qabatallee as jalatti laaluu dandeessan jechuudha hanga inni bakka inni qabate jechuudha isinii galee yaani waan isin barbaachisu miti jechuudha akkasumaan bilbila keessan isin jalaa guutee taa'uttudha jechuudha kana fatuun jawwaala keessan isin jalaa guutee jecha naannaqaa jira waan ta'eef wantoota dibiliin jiran jechuudha haala kanaan aappii kanaan iskaan goosiftanii ofirraa balleessuu dandeessan jechuudha asirratti akkuma asirratti isin jedhe delete now kana kilik dhootanii asirratti suuraalee lama lamaan jiran bilbila kiyyarra jiran suuraa 30 takka jechuudha suuraan wal fakkaataan jechuudha delete now kilik ni gootu achi booda okay kilik gootanii haala kanaan isinirraa qulqulleessee balleessa jechuudha halluu gootanii eeyyam kan isiniif
kunoo balleessa jira jechuudha haala kanaan kunoo balleesse haala kanaan balleessisuu dandeessanii jechuudha kan biroolleen akkasuma jechuudha bifuma wal fakkaataa ta'een haalumaa nama isinitti agarsiisan jechuudha wantoota bilbila keessan lama lamaan jiran aappii kanaan iskaan gochuuftanii ofirraa balleessuu dandeessanii isin jaa egaa daawwattoota kiyyaa isin gara jeetan abdii qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa akka har'aadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa yoo taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun dagatinaadha akkasumas viidiyoo keenya kana namni baay'een argee kan raafaatimu laayik sheer waliif godhaadhaa barumsa birootiin agolti deebinu